Maqaba kadalma kullu sadawa kan ta'e mana amin nagawi jaalallee isiniif hawaasni subarsiisa kan jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galanni uuma keenya sillaasee dafaa ta'u isinis akka nagaa qabdan immoo abdii karaa waaqarraati. Barsiisa sagalee sintinneera isin gaafuu isin gaafachuu barbaade gaafiin kunis bulmaan mana amantaa keenya akka tokko jedhee tayyaada. Mana amantaa keenya garaagarummaa hin qabdu haala tokkoon kan bultu isas ta'es wangeela irratti kan hundooftee bultuudha. Garuu wanti gaafinatti ta'e naannoo Arsii Bahaa irratti jechuun boodaa beetakiristaanii sanis agalgiloota itti kennanii naannoo sanis sirriitti hin beekaa sirriitti keessa ture. Gaafin kiyya namni tokko jechuun mana amantaa kiristaanaa ta'e kan du'u yoo ta'e maaliif yeroo fitaate godhan maallaqa irraa fudhatanii amma jechuun fitaate kan bultii yookiin iddamoota kan mana fitaate manatti godhafaa yoo ta'e birra 800 fudhatanii fitaate kan guyyaa godhamuu ta'e damootu birrii 700 fudhatanii akkasuma damootu mana namaa racca'uuf kan sabbaatti ta'ee kan ta'e mana namaa racca'uuf kan yaammatan tsabala manaatiif yaammatanuudha birrii 50 namarraa fudhatanii. Kanaafuu barsiisaa abdiin qaba akka yuutuubarii keessan irratti deebii kana naan laattanii ani daawunloodii godheetan barumsa san dhageechisuu waan barbaaduuf adaraa keessan yuutuubarii irraan barsiisati daawunloodii godheen fudhadhee gara akkasuma immoo ijoolleen naannoo sanii akka barattuun barbaada sheerillee sirriitti akka godhan barbaada. Innaa ijoolleen akka baratanii maatiin achi baay'ee dararamaa jiranii keessa taranii warroonni hindoomee beenxee taanaan akkanatti hin dandeenye warroonni jedhan baay'eetu jira. Kanaaf wanta soban taane wanta dhugaa irratti kan hundaa'ee jiruuti gurra gochuun argeetan dhufe kana waan ta'eef barsiisa yoo naannoos barbaadan beetakiristaanii kam keessatti wanta akkanaa raawwataa jiran kan jettan illee yoo ta'e guuta waliin iyyuu isinitti numa jechuudha. Kana waan ta'eef mee barsiisa barumsa jabaasaa barumsa cimaasaa irratti nuuf kennaatu sheerii akka godhanillee anis sheeran godha daawunloodis naan godhadha. Kanaafuu abdiin qaba akka barumsa irratti naaf kennitanii sin jedha. Maatii keenya yookaan warra keenyatu goddaamaa jira. Kanaatuun goddaati birrii haganaatiif jecha osoo hin ta'in uummanni hedduu warra hiyyeessa ta'an baay'eetu jira. Kanarratti immoo yeroo sanitti isaan taate birrii haganaa fidaadhanii isaanii yoon qabaatin baay'ee dhiphatu. Kana waan ta'eef meerti yaada hin jedha barsiisa. Nagaa fi jaalallee keessanii baay'eetu barsiisaa kan jirtu nagaa keessanii bakka jiraatanii. Maqaan koo kan addunyaa Tegistii Nagaas jedhama. Kan garuu mana kiristaanummaa irraa naa bahe immoo Walatta Yesuusii. Waldaan kanan irraa dhufe kitaaba Maammar Girmaa gara afaan Oromootti kan jijjiiramurraayi. Waldaa sanarraa dhufe akkam jirtame yaada kiyya sin gaafadha irratti akka deebinaa deebistan abdiin qaba. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna ameen. Nageenyii fi jaalalli Kiristoos siif haa baay'atu lafaa fi bakka jirtutti. Akkasumas hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuubii baga geessan guyyaa har'aatiin baga wajjumaanuu geenya jechuun barbaada. Egaa obboleettiin keessan armaan olitti akkuma dhageessan yaada ishii sagalee ishii dhaggeeffattaniittu jedheetanii yaada. Fitaatiin gaafa raawwatamu manatti yoo ta'e 800 mana amantaatti yoo ta'e 700 kan isaan kaffalsiisanii. Inni biraan immoo mana racca'uudhaaf qarshii 50 fudhatu. Kun seera moo seera miti? Adeemsa mana amantaati immoo adeemsa mana amantaa miti yaada jedhu obboleettiin keessan kaastaniittu. Egaa hunda dursa waa'ee kaffaltii fitaatii luboonni qarshii kana fudhatanii otoo hin dubbatiin dura fitaatiin maalidha yookiin immoo hiikkaa kan jedhamu maalidha? Aangoon kun eenyuudhaaf kenname kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Wangeela
qulqullicha Maariqoos boqonnaa 16 kaasne gaafa ilaallu lafarratti kan hiitan samiirratti kan hidhame haa ta'u, lafarratti kan hiitan immoo samiirrattis kan hidhame haa ta'u jedhame. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 irrattis aangoo hidhuu fi hiikuu luboonni Waaqayyoon kenneeraa fi Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaasnes gaafa ilaallu Simoon yaa ilma Yoonaa, Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa, ati kattaadha, kattaa koo irrattis mana kiristaanaa kudhan ijaara, alli Si'ool sochoosuu fi raasuu hin danda'ani yaada jedhu barraa'ee jira. Hunda dursa hiikuu kan danda'an aangoo lubummaa warra kennameef luboota mana Waaqayyooti yookiin immoo mana qulqullummaati. Luboonni mana kiristaanaa immoo maal gochuu qabu? Luboonni mana kiristaanaa immoo akkamitti tajaajiluu qabu? Lubootaatiif maaltu barbaachisa? Warra tajaajila immoo luboota barbaadan immoo isaan immoo maal barbaadu kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Hunda dursa fitaati jechuun yaadannoo yookiin immoo kadhannaa hiikkaa jechuudha. Kadhannaa hiikkaa gaafa taasifamu immoo maaltu raawwatama? Akka naannaa biyyaatti seera mataa isaa, ittiin bulmaata mataa isaa luboonni qabaachuu danda'u. Seerri nama du'e kanaaf gaggeeffamu garuu gosoonni fitaatii manaa fi yookiin immoo guzoo fitaatii fi fitaatii mana amantaatti hiiknu. Guzoo fitaatii yookiin immoo kan mana nama du'eetti hiiknuu fi guzoo fitaatii fi kan mana amantaatti hiiknu jennee bakka sadiitti qoodne ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee asirratti wanti sun laaluu qabnu fitaatiidhaaf qarshiin hin barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhudha. Hunda dursa luboonni maalidha kan jennu, luboonni namadha. Hunda dursa luboonni hin nyaatu, hin uffatu, akkuma keenya hin dhalatu, akkuma keenya immoo boodaranii du'u jechaadha. Kun carraa uumama nama hundumaaf kenname, luboonnis kennameeraafi jechaadha. Asirratti waa'ee fitaatii kana gaafa ilaallu fakkeenyaatiif fitaatiidhaaf maaltu barbaachisaa? Manni amantaa sun seera mataa ishee ta'e, haalli kadhannaasaa, seerri ittiin fitaatiin gaggeeffamu, seerrisaa fi heerrisaa tokko ta'ee otoo jiru, egaa akkuma beekamu nuti kan beeknu akka naannaa keenyaattis fitaatiin kan ta'u karaa mana amantaa fi seera mana amantaan qofaatiin. Manni amantaa tokko namni fitaatii fattaamu tokko, namni kiristinnaa kaafatu tokko yookiin immoo tajaajila mana amantaa taskaaraafis kiristinnaadhaafis kan kaasifatu ammam kaffalee haa kaasifatu kan jedhu manni amantaa ni murteeffatti jechaadha. Erga sanaan murteeffameen booda qaala awaadiin seerri ittiin bulmaata labsiin koree yaa'ii lallaba yookiin immoo sabakaa gubaa'ee waan jiruudhaaf isa irra dhaabatameetu kaffaltiin sun murteeffamaa jechuudha. Kana bira darbee amma naannaa baadiyyaatti iddoo tokkotti luboonni miindaas waan hin qabneef keessuma kaan isaanii bakka tokkotti luboonni lafaan tajaajilu, bakka tokko immoo miindaan tajaajilu, bakka tokkotti immoo manni amantaa mana ijaarteefiitu fasasii yookiin immoo midhaan dhangala'u, midhaan kennamurraa kenniteefi tajaajilsiisti. Kana bira darbee garuu birriin fitaatiifis kaffalamu, kiristinnaa cuuphaadhaafis kaffalamu, qurbaana yookiin immoo taskaaraafis kaffalamu akkuma beekamu nagahee mana amantaatiin galaa jechaadha. Hunda dursa amma qarshiin kun ammanaa kaffalamu, ammanni hin kaffalamin otoo hin ta'in luboonni miindaan isaan barbaachisaa, maatii qabu, ijoollee qabu, namni kaan gaafa hojjetu, namni kaan gaafa rafu, namni kaan gaafa hojii dhuunfaasaa hojjetu, luboonni garuu ayyaanota ji'aa fi waggaa eeganii mana amantaa tajaajilu. Maatiin isaanii beela'uu danda'u, dheebochuu danda'u. Gaafa akkana jennu qarshii harkatti isaan fudhatan otoo hin ta'in koreen sabakaa gubaa'ee murteesse uummatarraa harka 10 keessaati harka tokko asiraatii, bakuraatii, qadaamaatii kan jedhaman gosoota kennaa fi hangafa kennaa fi harka 10 keessa harka tokkoo fi miseensummaan waggaan kaffalamu jira. Inni kun walitti dha'ameetu miindaa lubootaa ta'aa jechaadha. Bakka tokkotti immoo miseensummaas uummanni asiraatis, uummanni bakuraatis yookiin immoo qadaamaatis uummanni hin kaffalu taanaan luboonni tajaajila kana qarshii murteeffatanii guzoo fitaatiidhaaf fitaatii deemsaan bakka mana nama du'eetii qabnee
amma mana amantaatti goonu yookiin immoo halkan immoo saataatti dhaabatan isaan godhaa bulanii fi mana amantaatti immoo gaafa reenfi dhufe taasisan qarshii murteessanii qarshii dhuunfaatti fudhachuu danda'u jechaadha. Inni biraan immoo namni tokko gaafa mana dacha'u qarshii 50 fudhata. Jettee keessee jirta walii galasaa egaa hordoftoonni chaanaalii keenyaas wanti beekuu qabdanii lubootaaf maaltu barbaachisaa? Ximxaamiin hin barbaachisaa, masqaliin hin barbaachisaa, waan ittiin ixaana bitan hin barbaachisaa. Isa kana uummanni keenya beekee hin godhu yoo ta'e luboonni gara mataa isaaniitiin fedha isaaniitiin qarshii xixiqqoo fudhachuutti deemuu jechaadha. Keessumaa luboonni harkatti qarshii isaa fudhatan kun sirrii miti. Maaliif yoo jenne uummanni waan lubootaaf barbaachisu yoo beeke uummanni lubootaaf taasisa. Luboonni immoo waan isaanirraa eeggamu yoo beekan uummataaf waan raawwachuu qaban tajaajila raawwachuu qaban kennu. Haa ta'u malee garuu amma luboonnis ga'ee isaanii uummanni immoo lubootaaf waan barbaachisu ga'ee isaanii wallaaluurraan kan ka'e qarshii 50 fudhatu. Qarshii 50 yoo miti 500 1,000 yuutu kennineef rakkoon qabu. Garuu barumsa barachuu qabna. Lubni tokko mana keenya racca'uu yoo dhufe maal nurraati barbaada? Lubni tokko immoo yoo fitaatii fattaa ta'e maaltu isa barbaachisaa kan jedhu uummanni beekuu qaba. Inni guddaan garuu lubootaaf qarshii harkatti xixiqqoo yookiin immoo gaafa luboonni dhufan araqee kan kennaniif jiru. Amma bakka tokko tokkotti qarshii 50, bakka tokko tokkotti immoo fannoon seenee hin ba'u jedhamee lubootaatiif qarshiin godhamu jira. Qarshii xixiqqoo kana luboonnis ga'ee isaanii wallaaluudhaan godhan kana barumsaan kanafuu fi barsiisnee gorsinee bargit luboonni hin dheebotu, luboonni hin beela'u, luboonni nyaata barbaadu, luboonni dhugaatii barbaadu jechaadha. Kana beekne wanta nuti gochuu qabnu maalidha? Lubootaaf maaltu barbaachisaa kan jedhu dura beekuu qabna. Fitaatiin immoo kaffalamuu kan qabu silaa karaa mana amantaa nagayeetiin kaffalameetu gaafa immoo mana racca'uu dhaqan luboonni bilisaan tajaajilanii namni isaan abbaa gaabbii yookiin immoo isaa abbaatii ta'eef kun isaaniin simatee waan isaaniif barbaachisu mana keessatti isaaniif gochuu danda'a. Isaaniif gochuu ni danda'a. Garuu luboonni keenyas kana waan beekan miti, uummannis kana waan hin beekneedhaaf isa kana malee inni guddaan lubootaaf maaltu barbaachisaa? Waan luboota barbaachisu guunnee argamudha. Luboonni immoo qarshii kana otoo hin laaliin qarshii tokko laaluu dhiisanii aangoo samii kan biyya lafaatiin wal madaalsanii kana raawwachuu hin qabanii. Isa kana irratti wanti sirrachuu qabu isa kanadha. Abbooliinis beekuu qabu, wangeela barsiisuu qabu, uummannis immoo baratee luboota ankabaakabee lubootaaf waan barbaachisu godhee argamuun dirqama isaa ta'a kan jedhu ergaa koodha. Gaaffii akkasii yaada akkasii kan qabdan karaa WhatsApp ammas nu gaafachuu dandeessu. Deebiin keessan isin deebi'a jechaadha gabaabumatti. Tole barsiisan nagaan jaalallee ogeessi bifa baay'atu barumsa nuuf kennitanii galatooma ulfaadha. Waan tokko beekuu qabdan amma asirratti illee seerri biyya sanii yookaan immoo akka isaan seeratti baafatanitti arsii bahaa irratti jechuudha. Dirqama jechuun yeegiddi birriin fitaati kennamuu qaba kan jedhamudha beektanii. Akkasuma dammootiyyuun mana racca'uuf yeroo dhufanillee dirqama kennuu qabdanii kan jedhu wanna akkasiisan uummata irratti baasanii baay'ee dararamaa jira uummanni achi keessa. Batali yeroo namni du'e namni hiyyeessi maallaqa kana harkaan qabne baay'ee isaanii waan jiruuf keessa tarree akkasuma kan beenxee taanayyuu jedhu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf asin gaafadhe malee waan biraatiif miti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee tokko galatoomaa.